Baga gara seenaa YouTube gara chaanaalii kiyyaa nagaan dhuftan jecha hadha waan addaa wayitan isinii qabadhee dhufee jira. Innillee maalidha? Waan baay'ee nama gaddisiisu jechuun an ofii kiyyaa baay'ee na gaddisiisee baay'een itti gaddee bakka rakkoon nama muraasa irra ga'e kun nama hundarra akka hin geenye jedhee tanaan isiniif dabarsuu deemu jechuudha. Innis maal yoo jettan rakkoo biyyuma ormaa kanaan biyya Arabaa kanaan wal qabatee biyya ofii keessatti illee rakkoon hin jira, maatii ofiitirraa iyyuu rakkoon hin jira, maatii ofiitirraa rakkoon hin jira yoo hin jedhu birri akkuma hojjettaniin akkuma biyya ormaatii hojjettanii waan akka osoo harkatti hin qabaatin maatii keessan irratti ergattanii maatiin keessan ammoo tuyyuu isin jalaa balleessa isin yoo galtan waan itti galtan kan dhabdan xiqqaatullee hanga tokko gimmaashallee balleessanii gimmaashallee waan ol kaanii waan gaariidha. Maatiin tokko tokko an qusatus jira, an qusannes namaaf hin qusannes jira. Kanarratti kaasuudhaan rakkoo baay'een an dhugumaan baay'een jechuun baay'ee natti dhaga'amee na gaddisiise. Intalli waggaa 9 biyya ofiitirraa baatee biyya ormaa keessatti bifa ofii jijjiirrattee urmii ofii achitti fixxee yoo galtee of ajjeeste maaliidhaaf laata? Beektu maal ta'a jettanii yaaddume? Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Innis akkamitti akkas ta'e intallitu maaliif biyya ormaatti itti waggaa 9 ofii xumurtee yeroo biyyatti galtu maaliif of ajjeeste laata? An jedhu tan isinii fufa jechuudha. Hagaa dhuma viidiyoo kanaatitti obsaan xumura. Jechuun waan isin fayyadu waan akkanaa rakkoon akkanaa kun ammoo tuyyuu of fuuldurallee wakoo isinirra ga'uuf yoo deemu kan ta'e irraa of qusattan jedhee yaada jechuudha. Kanaafuu aga dhumaatti hordofuun keessan baay'ee gaarii ta'edha. Dhaamsa gaariidha baay'ee dhugumaan itti gadi fayyadamtanii waan itti fayyadamtan ta'e baay'ee isin fayyada. Intalli tun akkam taatee yeroo daa'ummaa ishiitiin kaatee biyya Kuweet deemte biyya Kuweet keessatti waggaa 5 lakkoofsiste jechuudha. Waggaa 5 yeroo hojjettu kanatti ganzaba achitti hojjechaa turte warra isheet irratti abbaa irratti ergachaa turte jechuudha. Akkasumas hojjettu yeroo galtutti birrii haga ji'a 3 harkatti qabattee galtee akkas torbee 2 iyyuu hin guunne namoonni silaa biyya ormaatii gara biyya ofiitti galan biyya keessa taa'uun namatti hin tolu hin taa'anis ishiin amma birrii waggaa 5 achitti hojjedhe kana akkasumatti naa jira jettee abbaadhanii nammaan booda mana barumsaatti si deebi'een baradhu barumsi naaf hin galu yeroo duraa ishiin kutaa 9 keessa qaxxaamurteeti han deemte jechuudha intalli tuni. Mana mataa wayitiin ittiin banadhaa birrii sanaa akkaawuntii kiyya irratti naa deebisii jettiin jechuudha. Akkaawuntii nan banadhaa akkaawuntii kiyya naa deebisi jettiin. Abbaan isaa fuudhee deebisaaf jalaa fixanii jiranii jalaa balleessan warri jechuudha itti fayyadameeti. Intalli amannee abbaadhanis holloltee warraanillee holloltee obboleessa abbaatti ergitee jennaan namoonni martuun beekan akka isheen jalaa balleessanii warri tokko han walitti namaa qabus jira. Inni ammoo tuyyoon daa'ima argannimaaf biyya ormaatitti erganii faajee ishii jalaa balleessanii booda maal akka taatu kan hin yaadneef jira jechuudha. Warra akkana tokko jechuu barbaade ta'an dhiifama. Kanaaf jecha intalli tun baay'ee aartee baay'ee bakka jechuun humna olitti ta'e jechuudha. Dhuguma kan intalli tun daa'ummaa qabdi yeroo kaatee biyya deemtu yeroo biyyatti galte bifa ishii jijjiirrattee maal taatee galtuu waan gaariitti hin galle kaatee warra walloltee mana obboleetti haadha taatuuf biroosuma teessuu bakka wanni tokko mijaa'u hin jiru birrii xiqqoo waan ji'a 3 san harkaa qabdu san osuma jettu ammallee kaatee gara biyya Beerut Libaanoon deemte jechuudha. Achillee osuma amma kalaa warraanillee obboleeyyan abbaadhaan homaa waliin wal quban qabanii warrillee baay'ee garaa jabaatadha.
maaliif akkas akka ta'e naaf hin galle jechuudha. Kaatee dhuftee intarneeta kana fayyadamuu jalqabdee intalli tuni intarneeta kanaan nama wayitiin wal baratanii mucaa dhiiratiin jechuudha. Akkasumatti osoo jedhanuu intalli tun ka'amman boodaan warra kiyya irratti hin ergu birri jettee ofuma birachi qabachaa turtee nama kanaa wal baratte. Nama kanaan erga wal barattetti inni sammuutiyyuu nama gaariidha. Akkas kaajana yuutuubii intarneeta kanaa hin beeytanii yuutuubitti afaan nakaata dhiifama. Feesbuukii kana hin beektu jechuudha. Osuma jedhanuu birrii kana amma isarratti erguu jammarte intalli tuni. Isarratti erguu jammarte. Birrii isarratti ergaa turte waggaa 4 yookaan gara isheen waggaa 4 xumurree waggaa 3.7 irratti ergaa turte jechuudha. Isheen illee nan gala maqaawwan meeshaadhaan hin bitadhee gala. Yoo galu abbaa warraa kiyyaa kaa ittiin gala jettee samoona nan gala jettee itti himti natti fakkaata. Osuma jettuu akkam gootee yoo jedhu naa bilbilti walii bilbillaa. Samoona kana silkina jalaa kaasuu didinaan jetti maaliif si jalaan kaasnee hin jedhe. Yookiin chaarjii fixe naan jedha yookiin ammoo iyyuu bira hin jiru naan jedha. Maal akkas piroosesii natti guddisaa jettiin akkamitti akkana ta'aree ammallee ammoo iyyuu lama gubattaan jedhaan. Akkas waan ta'u natti fakkaatu jetteetuma kaa itti deemte jennaan intalli tun gaafa Addis Ababatti galtuyyuu nama Addis Ababadhaa fuudhu dhabdee baay'ee rakkachaa turte dhufee tassi fuudha jedheen irraa feechuudhaan birrii irratti ergaa turte kun jechuudha. Gaafa kaanitti osuma akkasiyyuu jedhanuu obboleessi ishii tokko dhufee Addis Ababadhaa fuudhee hin galaanii mucaan ishiin birrii irratti ergaa turte biyyayyuu hin jiru biyya maalummaa isaa hin beektu warra isaa hin beektu biyya isaa hin beektu sababa walitti fidaa intarneeta kana waan ta'eef wal baratanii eenyummaa isaa hin beektu bilbiluuf silkii jalaa hin kaasu. Akkasitti intalli tun ammallee warratti hin galle kadurayyuu warraa wal lolanii deemana waggaa 4 kana biyya ormaa turteef somaa ani hin beeku warri tokko tokkos garaa jabaataa. Akkasitti kaatee ammallee mana adaadaa ishee sanitti deebite. Mana adaadaa ishee sanitti deebite warri namnis waa namaan jedha dura warri jalaa balleessanii amma mootiyyuu durrijee gandaati irratti ergite innis amma maallaqa ishee fudhatee badee jedhanii afaanitti qaban jechuudha. Intalli tuni garatti garagartuu dhabdee baay'ee rakkattee baay'ee saqqaqamtee jireenyatti jiruu gubbaarra irratti baay'ee yaani humna olitti ta'e jechuudha. Kanaaf kaatee intalli tun gaafa kanitti warri silakki intala too bakka inni si jalaa badee kootu nu biratti deebi'ii si tajaajila intala teenya hin jenneen ani maaliif akkanuma yaa ta'uuf natti fakkaata. Intalli tun gaafa kanitti faajee ishii waggaa 9 akka waggaa 4 kara deemtu gandaa nyaachistee ka waggaa 5 warri ishiitu itti fayyadamee galataan yoo maal jedhamare kaatee ofii ishiitti lubbuu ofii of balleessitee ani jechuun yeroon kana dhaga'utti dhugaa dubbachuudhaaf dhuguma isaa jechuudha. Ani kana jedhee hin hassaabu bakka hin jiru natti dudukkana jechuudha. Waan hin dubbadhu wallaale baay'ee natti dhagame jechuudha. Kun ammoo iyyuu ishee irra gahee ishee miti nama baay'ee irra gahee nama baay'ee irra gahee kun ammoo iyyuu nama hundarra akka hin geenye dheetanaan dhaamsa kana isiniif dabarsu jechuudha. Durumayyuu ishiin akkasitti kaatee of ajjeeste keessaa obbaafatte jechuudha. Warraafillee baay'ee waqqasaa ta'ee jira ammatti maaliif waqqasaa akka ta'e beektu argatanii waggaa 9 biyya ormaatitti gubatte intalli birrii ishii jalaa fixanii intalli sababa isaanii of ajjeestedhanii warra abbaan ishiillee waqqafaman jechuudha. Ishiin duute obbaafatte garuu warri waqqasaa kanarra jiranii adaraa keessan warra keessan illee ofii waqqatiisinaatti birrii keessan
ifaajee keessanii warri isin argate haga dandeessaniin gargaaru waggaa 9 kana keessatti waggaa 3 yookaan 4 akkas warra ofiitti gargaartos waggaa 5 san itti hafte rakkoon kun mirti ranga wedhee tayyaadha. Sinummoo warri urmii keessan biyya alaatitti fixaa jirtan hanga ta'een warra keessan gargaartanii kan yoo harkatti qabatan baay'ee gaarii natti fakkaata. Eenyuun birrii kana irratti amanamoo miti. Namummaan fe'ee yommuu yoo anis jaalatu yoo ati qabaattedha jechuudha. Mataa maaliif haadha kee hin taane jechuudha. Yoo ati ganzaba qabaatte, yoo ati of dandeesse, yoo ati bakka nama tokko taate kan abbaan fedhee si jaalatu yookaan immoo namni sun jaalatu jechuudha. Kanaafiyyuu duruma yeroo biyyaa baanu kana karoora akkasiisan osoo qabaanne biyya ormaatirraa akkaawunti ofiirratti ergachuun hin jira. Kanuma iyyuu akkaawuntuma san irratti iyyuu argachuun waan kan hin jiraatin ta'e ammootiyyuu nama tokko lafa bakka buusattee yeroo dhuftutti akkaawuntii maqaa keetiin buukii baafattee dhuftee irratti yoo ergite nama tokko irratti hin galcha malee baasuu hin danda'u. Kanaaf ani jechuun namoonni hundaa miti. Warri isaan walitti qabuuf jira. Hin jiran jedhee nassaaba. Maaliif rakkoon akkanaa kun nama baay'ee irra ga'e waan ta'eef ani isinirra ga'uuf deemammootiyyuu akka irraa of qusattanii jedhee tanaan ergaa kana isinii dabarsu baay'ee jechuun baay'ee natti dhagahame. Ji'a tokko taree jira jechuudha amma ergaa hundi kun ta'e. Itti yaadee hon jedhamootiyyuu rakkoon ishirra ga'e kun nama hundarrayyuu ga'uuf deema. Namni kana hin beekne hin jira laata. Yoo kan ta'us ta'e abbaan fedheyyuu birrii irratti hin amanamu waan ta'eef akka isinirra hin geenye dheetananii ani isiniif dhaamsa kana dabarsee akka itti fayyadamtan abdiin qaba jechuudha. Viidiyoo biraa isinii qabadheen dhufa. Viidiyoo ani isiniif qabadhu yeroo baay'ee ani isinitti hime jechuudha. Ani biyya ormaa keessa nan jiru. Rakkoon biyya ormaa irra jiru kan anarra ga'e isinirra akka hin geenye dheetanan isinii dabarse jechuudha ergaa. Waan na fayyadee namootiyyu na fayyadee bu'aa irraa argadhe isinillee akka isin fayyadu jedhee tanan dhaamsa isinii dabarsu jechuudha. Galatoomaa dhaaf xumureen jira. Galatoomaa.